Kachubin umame Irenya la palate Mera la guste foto Anuma walgitati Nukuru kolo maragalata Ayong kore marape Asal mona mati Akang bitane hayu mahal Ajole dirako Kasini patao ya o palinanko Gameessotam qabsaa'otaa fi namoota hayyoota Oromoo akkasumas beektota hedduu yeroo garagaraatti sababa siyaasaatiif achi buuteen isaanii kan dhabaman kumaatamaan warra lakkaa'amanidha. Yeroo garagaraatti ammoo sababa isaan rakkoo siyaasaa yookaan saba isaanii ol baasanii dubbataniif mana hidhaatti waggootaaf gidirsuufim yookaan namuma dhiheenya isaa jiru itti bituudhaan ajjeesisuun biyya ari'uu fi rakkoolee garagaraa kan xiinsammuu fi kan qaama irratti mul'atu isaan irraan gahuun waggoota hedduu dura kan jalqabe hanga ammaattis itti fufeetiin jira. Balaa yeroo kamiyyuu ka'u sababa siyaasa biyyattiin hordoftuun kan ummata Oromoo keessattuu hayyootaa fi beektota irratti waggaa waggaadhaan tilmaamamu yookaan shallagamuudha. Wagoon biraa hafee aguma nu beeknutti jaalladhii gammadaa fi kanneen biroo eessa akka dhaqan gaafiin hanga muummee ministeera yeroo ammaa jiru kanatti gaafatamuutti itti fufanii turan. Sanam hanga ammaatti deebiin isaaf kenname tokko illee hin jiru. Waggootan kurnan sadi dura ammoo artistii jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e sababa siyaasa wayyaaneetiin lafarra harkifamuudhaaf adabbiin du'aa irratti murtaa'ee ajjeefamee ture. Kan biraa ammoo kan reefuu waggoota 5 hin guunne artistii jaalatamaa fi kabajamaa Haacaaluu Hundeessaas kan ajjeefame sababuma siyaasaa kanaan kan wal qabatudha. Seenaa siyaasa Oromoo keessatti nama osoo lubbuun jiru leellifame kan ta'e artisti Kadir Martuu ammoo yeroo ammaa kana haalaan dhukkubsachuudhaan mana yaalaa keessatti akka argamu sagalee isaa irraa dhagahameetiin jira. Artisti Kadir Martuu walleewwan warraaqsaa kan jaalalaa fi kanneen adda addaatiin kan beekamu yommuu ta'u yeroo ammaa kana biyya Ingiliizitti rakkoo hamaa keessa akka jiru dubbata. Artisti Kadir Martuu UK magaalaa Maanchesteritti dhukkubsatee hospitaalatti yaalamaa akka jiru afaanuma ofiitiin BBCtti dubbatee jira. Gidduu kana dhukkubsachuu artistii kanaa irratti namoonni yaada isaanii miidiyaa hawaasummaa irratti barreessaa kan turanii fi namoonni hedduun ammoo dhibee isaan daran yaadda'uu dubbatanii turan. Artisti Kadir Martuus fuula miidiyaa hawaasaa irratti yeroo garagaraatti yoo barreessu dhukkubni koo eelaa bara wayyaanee hanga ammaatti na keessatti kulkulee hafe jechuun ciniinfatee dubbata. Artistiin kun hospitaalatti yaalamaa jirurraan BBCtti wayita dubbatu eelaa bara wayyaanee yookaan kan bara dheeraan miidhame hanga addaatti yaala kiyya argachuu dadhabe jechuun dubbateera. Sagalee laafaadhaan waan darbe kana keessa yeroo yaadatu imimmaan qabachuu dadhabe warroota isa gaafatanis imimmaan boochise. Dhibeen waggaa 20 oliif obsee qabadhee jira wayyaanetu na cabse jechuudhaan ka'umsa dhibee isaatis tokko jedhee dubbate. Artistiin kun walleewwan warraaqsaa kanneen sabni mirgaa fi akka falmatu kakaasaniin beekamaa ture. Sagalee kiiloolee ta'een sirboota jaalalaatis kan tarreessee lafaa qabudha. Ofiifis ummata Oromoo biratti akkaan qabsaa'aa gameessatti kan ilaalamu yommuu ta'u seera qabsoo keessatti cabsuunis ni jira. Kun ammoo artisti Kadir Martuu ragaa ofumaa kan bahudha. Gaaffii fi deebii har'a taasise kana keessatti saba kiyyaaf jedheen cabe isaanis waan gaarii ani hojjedhe arganii inaafanii na cabsan jechuun aarsaa saba isaatiif kaffale akkaan ol lallabee dubbateera.
Isaan waggoota dura na haa cabsan malee eelaan sun ammallee na dhukkuba jechuun dubbata. Kana irraa fayyuuf wal'aansa baqaqsanii yaaluu kan argachaa ture biyya Ingiliizitti jechuun dubbateera. Lafeen isaa cabee wal'aansa dhabee ture amma yeroo baqaqsanii yaaluun taasifamuuf akka itti hammaate kan himu yoo ta'u, artistiin kun lafee cinaachaan cabee ture baqaqsanii yaaluun wal'aanameera, bakka biraan nagahaadha jechuunis dubbateera. Artisti Kadir akka jedhutti erga bara bulchiinsa TPLF duuba qawwee yookaan isa sadafee jedhamuun lafee cinaacha isaa cabsanii hanga yoonaa wal'aansi sirrii akka hin arganne dubbata. Yoo xiqqaate kun waggoota 20 akka caalees itti dabalee jira. An takkaa of yaadadhee hin beeku yoo jedhu Oromoof yaaduu malee ofiif yaadee hin beeku, waa'een jiruu tiyyaa, waa'een ilmaanii fi waa'een haadha kootis na yaachifne jechuun dubbata. Dhukkubsachuu isaayyuu erga dhukkubsatee booda kan of argee fi akka mana yaalaa deemu ammoo ammatti dirqama akka itti ta'e dubbateera. Yeroo ammaa wal'aansa baqaqsanii yaaluu lafee cinaachaa isaaf taasifame milkaa'inaan xumurameera. Eelaa biraa qoma isaa irra jirutu akka malee akka isa dhukkubus dubbatee jira. Eelaa dhukkubbii biraa qoma isaa irraa qabam kanatu infekshinii hamaa natti ta'e jechuudhaan imimmaan makee dubbatee jira. Akka inni jedhutti qoma isaa kan miidhame reebicha suukanneessaa bara bulchiinsa TPLF irratti raawwateen kan isarra gahedha. Artisti Kadir wal'aansa fayyaa taasifamaa fi kan jiru mootummaa UK akka ta'e yoo himu karaa viidiyoo miidiyaa hawaasummaatiin afaan isaatiin ragaa baheetiin jira. Waggaa 30 guutuu jireenya waan jedhamu argee hin beeku. Umrii isaa ijoollummaatti wallee eegalee walleewwan warraaqsaa seenaa fi kan jaalalaatiin beekamaa ture. Hanga ammaatti garuu jireenya mataa isaa takkuu jiraate hin beeku. Sababa walleewwan isaa mootummaa miidhaa irra ga'aa akka ture yoo himu, sochii qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti wayita hirmaatu eegaleerraa miidhaa hamaa dhandhamachaa itti fufee jira. Eelaan ammaa hospitaala isa galche siree irra isa ciibse kun waggoota dura Boorana magaalaa Yaaballootti kan isa mudate ta'uus dubbateetiin jira. Qeerroo bilisummaa Oromoo leenjisiisee erga eebbisiisee booda halkan magaalaa Yaaballootti dameen tikaa wayyaanee dokdoqeedhaan na marsanii na caccabsan jechuudhaanis yaadatee jira. Silaa guyyaa sana lubbuun isaatu kan hin hafne sababa uummata Booranaatu na dhaqqabe jechuun dubbateera. Artistiin jaalatamaan kun haadha isaa reefuu ijoollummaadhaan kan dhabe yoo ta'u, abbaan isaatis qabsuma kana keessatti maraatee akka hafe dubbatee jira. Waggaa 30 guutuu takkaa jireenya mataa isaa jiraatee kan hin beekne yommuu ta'u, ummata isaaf sagalee ta'uu, ummata isaaf weellisuu qofaan kan dabarsedha. Kadir artistii walleewwan kilipiin hojjetaman ummata Oromoo biratti akkaan jaalataman hedduu tarreeffatee qaba. Walleewwan warraaqsaas beekamtii kan horatee fi inni garuu beekamtii waan jedhamu kanallee anoo quba hin qabu, kan Oromoof jiraachuu qofa quba qaba jechuun sirreeffatee jira. Jijjiirama siyaasaa amma biyyattii keessatti dhufe dhugoomsuu keessatti wareegamni inni kaffalaa ture qooda ol'aanaa akka gumaache kan amanuu fi gaafsa qabsoo eegalle wanti amma arginu kun tokkollee hin jiru, an miidhame kuni hundi dhufuu kootti garuu nan boona jechuun dubbatee jira. Artisti Kadir eenyuun iyyuu haa ta'u, dhaaba kamiyyuu haa hordofuu, paartii kam keessa iyyuu haa jiraatu, kamiyyuu haa geegessuu, faallaa kamiyyuu haa ta'u, Oromoo ta'uu isaa qofatti kan jaalatuu fi kan ittiin dhama'uuf yoo ta'e waan laaf jechuudhaan beekamtii hedduu argatee jira. Artisti Kadir martuu Harargee bahaa magaalaa Qobbootti dhalatee haati isaa ji'a 6tti kan irraa boqotan, abbaa isaatii fi haati isaas loltuu akka turan dubbata. Haati isaas bosonatti qabsooftee kan wareegamte yommuu ta'u, abbaan isaatis abbaa qabsaa'aa yeroo kamiyyuu qabsoo irraa of duubatti hin deebine ta'uu kan ragaa bahuuf, abbaa isaatiif isa qofa osoo hin taane uummanni Oromoo guutuun kan ragaa bahuuf yeroo garagaraatti miidiyaa hawaasaa irrattis kan argamudha. Uummanni Oromoo erga bara cabee irraa kaasee wareegamoota garagaraa kaffaluu itti fufeetiin jira. Erga bara goobana daachee irraa jalqabee hanga goobanoota yeroo dhihoo turaniittis rakkoon isaan kafalaa turanii fi kafaluu itti fufan ammoo dhibbaan kan lakkaa'amudha.